Makiko yaadini ani keetuma jaalalleen koo si'ii ammalleessuma. Tokko naa dabala manatsirii tokko naa dabala. Akkanaaf akkasii dubbiin jaalala ankunoo nan seenaa morma kee jala. Manatsirii tokko dabala lakkii spirit challenge. Morma keellee miti harma kee gidduu lubbuun koo dhabamtee achitti taphadhu. Garmaa mutola. Qashtii hoo maal jetti? Baby Tia, baay'ee si jaaladha. Love you. Love you too baby. Arran jeegaa kunuuti arran mas durii qabdee dhugumatti. Foonaa dhaqu amma dabiliidha guys. Baby. Jaaladha I love you. Maakiyyee. Tii lubuu qashtii. Si qabsiisee deemee ol jedhi maakiiti. Ati nama dhagaa turte wallaahi billee ol jedhi bee. Fikri. Hin dhageettaniimi. Irri biyya aramaa kun fayyaa hin qabu. Sammuu hin qabu. Guyyuma tokko ila godhee. Erga akkanatti si qabsiisee booda. Wallaahi billaahi siin beeku saniin booda. Gara dhaltuu biratti deema wallaahi billaa of eeggadha. Anas hin jedhe wallaahi. Shamarran biyya arabaa jirtan yoo raftanillee ila akkanatti rafa. Ila akkana qabattanii rafa akka kiyyatti ati gudeen taane wallaahi. Ila ol jedhaa akkanatti qaba. Ol jedhaa akkanatti qaba. Yoomittummoo jaalala kufne waynii qixaatiin ammaan isi qaxxa'u asli. Waynii qixaatii ammaan isi qaxxa'u. Foonaa dhaqu. Akkanuma sodaa fudduun tirfiidha. Afaan banuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu an akka kooti. Sodaa fudduun tirfiidha akkanuma. Raachuu maal sitti tole jaanii gaaffiin akkanaa maal jechuun akkana jechuun innaan illaa wayinan. Raachuu maal isaatti sitti tolaadha. Xabasaati jedhi gabaabus xabasaati jettee gabaabsanii waa dubbachuudhaaf na kofalchiisa. Ani eega waa'ee jechuun tiktookii kanarra eegan dhufe waan siireessi osoo mana asoo mataan kun shiish nateetuman deebi'a. Akkanatti fataana godhu isatti dhugaan hin gammada. Kooflee ni taphadhaa. Bakka hangisuman isa laalee na kofalchiisan. Bakka koomeedii dha'u kooflii taphni isaa natti tola. Ani wannan isarraa jibbuu hin jiru asirra. Ilma Oromoo maal irraa jibban yoo Oromooniti. Maakiin qof lakkanaa qofallaan wanni sun soba ta'uu adda baafadhaa isa dhuguma hundaa'u. Ammaan tana mucaa kanaa wajjin wal jaalatan isaam kanaa wajjin wal jaalatan ni jaalatti isaam kana. Maakii ati anaaf raachuudhaan wal dhabbii keessa nu galchuuf natti fakkaata. Ayinoo na jaalatta garuu ani immoo haadha manaa waan qabuufi raachuma si wayii si jedha. Ifa moojji. Kaadha manaa qabdu maaliif wal dhabdarree ati raachuun? Ishee waan na jaalattu maaliif jennaan akka na jaalattu nin beekaa garuu waan gartee haadha warraatiin qabaa deemitii gartee raachuma kana jaaladhu. Amma sababaan ijoolleen tun jidduu tana gartee maakii fi raachuu gidduutti jaalalti feekaa uumamtee akkasitti ajandaa guddaa taatee sagalee uummataa ukkaamsitee akka malee wanni kun hafarfameef walitti mufatan. Osoo deemu walitti mufatuun takkani jira. Innis ganda biraa deemee dhalaa biraatii wajjin haasee miciyyoo tana xiiqii keessa galchee aarsaa. Ishiinis aara kana dadhabattee as deebiteetuma maal gootere xiiqii keessa galchuudhaaf jecha raachuu kana wajjin akka nama jaalala keessa seenee yookaan fikirii keessa seenee wayii gurgurachuu eegalte. Raachuu yeroo baay'ee geema taphatuudha jaalataa. Geema taphataa is a businessman. Nama bizinesaati raachuuni nama geema taphatu. Namoota baay'ee haala ishiin gurguratu kanaa fi haala inni gurguratu kana laalee bakka wanni kun tahee fi bu'aa asirraa argatu erga sirriitti hubate booda innis akkana gurguradheetuma akka nama ishii jaalatee wayii gurguradheetuma itti fufa jechuurraa kan ka'e tooftaa jaalalaa kanaan uummata qabu namni bizinesaa akkana. Tooftaa jaalalaa kanaan uummata akkanatti qabachuudhaaf jechuudhaan geema isaa taphatu itti fufee namoonni haala saniin bakka wal jaalatan wayii maakii fi raachuu inni irraan kaa'enne inni jaalala dhugaatii fi miti raachuun. Maakilleen jaalala dhugaatii fi miti akkuma taphatti wanni itti seenamtee maakilis akka taphatti xiiqii keessa mucaa galchuuf itti seentee dubbii biraaf itti dhalte. Amma akkatti keessaa baatu wallaalte. Amma warraan kana goolabamee jira. Akkaataa itti goolabamellee isiniif dhiyeessina. Amma gaa dubbiin deemtee boodarra mucaan kun xiiqii keessa galee hinaaffaa fi kana kanaan waa hedduu dubbate. Ilma Oromoo maal irraa jibban yoo Oromooniti. Amma amantanii Oromoo. Alhamdulillah. Kanaafuu maakiin wannumti raachuu irra jibbitu tokko hin qabdu ni jaalatti. Waliigallee Oromoo. Barsiileen hin jaaladhaa abdiin hin jaaladhaa. Garuu akka biratti hin yaadina. Sa'a kana akka feetanii yaadan mirga qabdanii. Akkam jirta? Akkam jirta?
قايتي ما عرف نجران أبسطنا دبي كيسن كوني ياو إجولة كنا ياو تجا يسامة مالك كتبتها yeroo baay'ee namni kenna gara dhugaalee fudhataan jiru isaanumatu gara dhugaa deemaa ramane namni achi biratti waa'ee raachuun godhuuf waa'ee maakiin gootu itti tolee itti gammadaara beektaa ummanni kuni waan akkanaa barbaada malee ummanni borjaajee yeroo mara arrabaa yeroo mara poolitikaa yeroo mara waan akkanaa keessa dadhabee dhiisanii waan arraba bar dhiisanii bar amma gandummaa arrabni nu dhaabbate akkuma dubbannaa yaa so waan akkanaa waan jiru wanti dhaabatee maakii argite so isin ammoo gara serious yeroo ta'an ummata kana bashannansiisaa jirtan ummata nama 4,500 taa'ee isin laala jalatti so ummata maayindiin ummata kanaayyuu jijjiiruun wanta guddaadha beektaa achi biratti teettanii yeroo haasoftan ummanni kun yeroo gammadu ayisuudhaan isaamoo ani tiktookii ilaalu beektaa laayivii namaan ilaalu iyyuu laayivii ijoollee kanneen garuu hojiirra taa'ee illee dhagaa beektaa. Okay. Baay'ee nama bohaarsan baay'ee raachuun baay'ee nama kolfisa beekaa. Baay'ee nama kolfisiisa. Duraanuu numa taphatan geema wajjin sanii miti. San booda akkaataa ishiin godhattu kanaa fi riyaaktii ishiin kennitu kanaa fi ilaalcha isaa walii qabaachaa dhufan kanaa fi kana namoonni ilaaleeti jaala keessa ijoolleen tun seente jedhanii akka malee girgirii guddaa uumanii warri gartee ajandaadhaaf ijoolleen tun akka gartee jaalalti isaaniitu hin hafne galgalarraa akka dhufanii uummata bohaarsan fedhu takkaahuu daldaltoonni poolotikaadhaa jechuudha. warri sagaleen ummata biyyaa akka dhagaamtu hin feene ajandaan kun akka babal'atu fedhan warri biraatillee warri gartee daldaltoota yuutuubilleen ijoollee tan achi butanii maxxanfatuudhaaf takkaawuu warri tiktook irrattillee gisee isaa wajjiin akkasitti taphatan san butanii akka waan wal jaalatan fakkeessanii maxxanfatuudhaaf ijoollee tan ajandaa ummataaf godhan amma gaarakkoon bakka kana dhuftee ajandaan isaanii kun ajandaa dhaabbataadhaa miti ajandaa itti fufaa ta'ee akka itti fufu warra fedhuutu jira jechuudha viidiyoon isaanii kun gaa bakka hedduurratti maxxanaa yoo kaanin kijibu taate Facebook irreeruu gadoo deemtan akkanatti viidiyoo laa'uudhaaf viidiyoo isaanii wagga tokko dabarstan qabiratti dhuftan wagga tokko dabarstan qabiratti dhuftan viidiyoolee biraa hundaa'u dhabama kaan Facebook irraa waan ummata inumaa dabree OMN fi viidiyooleen biraa kasalaa ummanni xiqqoo lallaa'ulleen nama gala dhufuu dhiisan waa takka wanni deemaa jiru wanni haala nafarfamaa jiru ajanduma ijoollee lamaanii tana qofa ta'e hundi hajjetee deemu halaalu hundi screen record godheetuma ijoollee tana wal baasaa bakka hedduudhee ajandaan isaanii kun akka malee guddatee haala saniin sagalee uummataa ukkaamsuu gaafa hubatan akka wanni kun itti fufu warra fedhuutu raachuu maakii jee komantiidhanis acheechi komanti godhaa jira jechuudha warra raachuu fi maakii nuuf fidaa raachuu yaami maakii fidi jee fardeeffatee hojii godhatee haala saniin komanti godhaa turee fi ajandaan kun akka hin dhaabbanne fedhu sagaleen uummataa 100% akka ukkaamfamtu warra fedhuutu waan kana godhaa jira. warra kun ammoo daldaltoota warra yuutuubii warra atleast viidiyoo kana hogga isaan haala kanaan taphatan fidanii uummata duratti darbanii achi warri kunis achirraa fuudhee maxxansa haala saniin viidiyoon isaanii babal'attee lafa balleesti ijoolleen garuu jaalaa fi miti kana keessatti maakii waan kana quban qabdu balaa biraafitti dhaltee maakii wabee tiree xiiqidhaaf mucaa kana xiiqii keessa galchuudhaa fi raachuu wajjin haala saniin tattaphatu eegalte ishiin imasla nyaal akkasumatti fakkaata yaada kiyya garuu waan yeroo baay'ee gala deemee ishii hordofuuf yeroo baay'ee waan viidiyoo ishii dhaggeeffadhuuf wantoonni irraa arganii jiranii dhugaan jirtu tana annaa mucaan kun yeroo hedduu ishii tana xiiqii keessa galchuudhaaf dhalaa hedduu bira achi deemee aarsa garaa kana guba ni jajjaalatti ishiin mucaa kana feeti inninu ummata duratti gabbahee ummata keessa osoo taa'u odoo namni meeqal taa'ee ilaalu ayinoo na jaalatta dhiirtii kamitti dhalaadha na jaalatta jee ummata dura salphisa na jaalatta garuu harraachuudhaaf sidiisee haadha warraatiin qaba akkas jeeni xiiqii keessa mucaa kana galchite mucaan garaachuudhaa wajjin miciyyoon tun haala seen akkasitti baatee taphatu eegalte xiiqii keessa galee akka malee bakka hinaafadhaan tu'ee jira bakka narraa hinaafin maakillee naan jette jee viidiyoo takka duratti viidiyoo dabree keessatti isin hojjedheetiin ture maakin narraa hinaafin ni hinaaftee naan jette saniifuu gartee ani isin gidduudhaa baheetiin jira harraachuudhaaf sidiiseetiin jira jee komantiillee gartee ani siiqeetiin jira anarraa eegalee siiqeetiin jira jechuudhaan komanti godhaa ture. Lama bilbili maal birratti bilbilama akkatti aarsaa So which is good, you know. Dhaabuun qabdaniyyuu maakii ummata kanaaf jettanii uummanni kun amma yoo si dhaabdanii gara gadi deebi'a. Ummata deebi'a qofa. So itti fufaadha. Itti fufaa. Isinitti bu'aaraa jira uummanni isin jaalata. Kanaafuu gara duubatti hin dhufina. Wanni immoo aktaachaa barri ilaalta bar adeemsa hin ilaalta. Ni beekami adeemsa laaltee al tokko marshi gara duubatti
Adeemsa maalii Ay maarshi gara kumas galchuu ni dandeetta. Al tokko gara fuulduratti dinnaan maarshi duwwaa. Kana gootee galti. Maarshi saddeet ስትኮሳተሪ እየደነገጠን ነው። እኔ በጣም የምጠላው እንደዚህ ፍቅር ምናምን በጣም ነው የምጠላው። ያላሰብኩትን ነገር ሰው ለምንድን ነው የምትጠዩ? ለምንድን ነው የምትጠዩ? ወሪ ኒጃለት ይየዳን አስጀለ በሬሳ ኒጃለት ይየዳን ወልኪጂውን በርባች uummanni kun faallaa kee taabeekta atamma amma baate yoo jette hin jaallate jedhanii bishiqqis godhu kanaafuu ati fakkeessi. Maal qaba odoo jaalatte maal qaba mucaa ni bareeda maqaan Oromoo sabboonaadha. Maal qaba yoo jaalatte isaa maal gaafii qaba beektaa mucattiin tun maaliif jaalala kana jibbiti mucattiin tun maaliif jaalala kana irratti akka bunoo akka nama elektirikii nama Waiti tolchu nolan akkanatti fakkaatu waan akkanaadha kootu maan raanjata maal fiida kootu miyuuti rakkaas miyuuti keetteeti raanjata. Ay guyyaa jumaa tokko du'aa itti goona inshallah. Ishima xiiqii keessa galchuudhaaf ganda biraa deemaa turee fi san hubattee as deebuu barbaadde gaamaa kenna. Wayitaa kana duuba waan godhu dhabeerree innilleen garaan gubatee jira bakka akka ta'uu dhabee jira. Siigalee miciyyoon nama taphaan seenaa maa keessa nama taphaan seenaa akka malee sammuutti isin taphataa jirti. Akkasitti mucaa kana jaala keessa daranuu haala itti hammeessitee harree mucaa nama torbaan kana barate sirrii hin jiru fuullummaan isaa hunuu garagalee jira gurraachumee siigalee gubdee jirti. Ibiddatti keessee mucaa fuula isaa gubdee jirti laa. Duraan mucaan bareedaa tokko ture amma jidduutti dabaree naaffaan dhukkee gootee jaalaltii tun akka malee hamtuudha. Mucaa akkasitti bakka ammaan tana kunoo sirriin jiru mucaan tartiiban qabu. Jijjiirama wayii takka fidee jira mucaan. Ammaan tana raachuu kanarraa ati maal jaalatte waan jiru wayii gaafii dhiyeessaaf eede jechuudha. Jechuun mucaan kun ilma Oromootii na taphachiisaa aniin kun yeroo baay'ee waan sabarratti xiyyeeffadhee waanuma sabaa kana olii gatu oofa malee tapha kana gartee hedduu galan deddeemu. Na babbuwaarsinaanuma jaaladhee na ilma Oromooti mucaa kana maa irraan jibbaa wanni irraa jibbamu takka wanni irraa jaalatame jamee sitti himamu wannummaan hundi isaatuu gartee naaf ta'a. Waan jiru wayii asirra kaafteef soo Oromoo dhageessanii kunoo ni jaalatti waan jiru dubbate jechuun kana jechuun kunoo nan jaalattu ni agartanii raachuudha jaalatti jechuu isaati. Raachuun abbaa biizinesaati. Wanni sababaan raachuun maakii akka nama jaalatu godhatuuf biizinesaafi malee raachuun maakiin jaalatu takkaa'u maakiinis raachuun jaalattu. Isaan wanni walirraa fedhan akkaatuma saniin tattabatanii wanni dhafe malee jaalalaafi miti. Soo jaalala dhugaadhaa hin qaban jechuu isaan lamaan kun waliin. Jaalaltii gartee maakiitii fi jaalalti raachuu gidduu jirtu jaalala biizinesaati. Jaalala takkaa'u ajandaati. Ajandaa uumuudhaaf uummataaf. Ajandaan kun sagaleen amma uummata akka malee diroonidhaan biyya keessa dhahaa jira waan ta'eef sagalee kanaan ukkaamsuudhaaf warri gartee gamaa fi gamana dhaabbatee akka gartee wanni kun babal'atu fedhuu fi warri gartee warri kunis dantaa ofiitiif viidiyoo isaanii butee olii gadi hin deema. Warri kunis warra tolfamee jira TikTok gubbaa warri tolfame maakiin seeyamti raachuun seeyamti raachuu maakii warri dalagaa hin qabne tokko gartee warri sun dalagaan isaanii maali ajandaan kun akka babal'atuuf jara kana waggaa hunda waliif fidanii uummataaf ajandaa godhuudhaaf sii galee jaalalaa fi miti jechuu kicha reyaalitiin jirtu dhugaan lafa jirtu tana. Raachuu kaaslii gaa እየተጨቃጨቀ ነው kaaslii ከሰው lolaa jira abdii maal akka ta'e beeku lolaa jira. Wallahi maakii ati waan akkana dhaabu qabda nama jaaladhu maaliin godhu kana dhaabu qabda. Jaalalan barbaadu jaalala no nu badhaatillee akka nama maal jechuudha maatii horatti akka teettu barbaanna yeroo maraa akka singilii taatee jiraattu barbaannu kanu maal jechuudha. Sanii mit interview na godhan irratti interview ma gisee waa'ee Oromoo kana irratti illee gisee na godhan jaalallee ni qabda Oromoon gabrummaa diran jaalallee qabachuu yaa isaa yaachisaa jira dhugaa. Namni dhini naamalee mala dhokadhee dhufee tansi wajjin bola bareedduu biyya koo wajjin haasofna akkatti mi'aawu jaalaltii kana keessoota gaggaban qaba dhungannaan akkaataa qaba santammaa lafti dukkana shaamaa kee jalan quuphana ehee
Maakii koo yaadini ani keetuma jaalalleen koo si'ii ammalleessuma akkanaaf akkasii dubbiin jaalala ankunoo nan seenaa morma kee jala morma keellee miti harma kee gidduu lubbuun koo dhabamtee achitti taphadhu keessoota gaggabaan qabaa. Oromoon bar maal ta'anitti gahi? Aboo har'a guyyaa jinjanaati jiran. Baby si malee nama biraan qabu dhugaan si jedha baby tiya. I love you so much. Baay'een si jaalladha. Akkasuma bar. Akkam? Maakii? Wayyee. አሁን ገባሽ። እኔ አንቺን ካጣው መኖር ሁሉ የምችል አይመስለኝም። ከፎቅ ላይ ራሴን መፈጠፍጥ ይመስለኛል። ገሩ ደለጋ ዲፕሎማት ያቲናፍ ደለጉ የሆነት ግን ኢሱ አንተም ወንድሜ ስለሆንክ ማለት ነው። የሆነት ጸባይ ቢኖርክ ጸባይን አስተካክለክ ማኪን እንትን ብትል አይከፋኝም። እኔ እውነቱን ነው ማለት እስቲ ምን አይነት ጸባይ ይሽብኝ እስቲ ንገሪኝ ወርጂ ቶሎ ትዞራለህ ስሜታዊ ትዞራለህ እና ይሄ ስሜት ክሊኒክ እናውቃለን። ኦኬ ቶሎ ስሜታዊ ስለመሆኔ ለምን አንድ አመት ካንቺ ጋር ኖሬ ካረጋግጥሽ በኋላ ወደሱ አልመለስም? ማኪኒ ተስፋ ልቆርጥ ጉድ አለበት ይሄ ልጅ አንቺ ባይ ክጥሩ አይደለም እንጂ ልብጽ ቆንጆ ነው እና ማኪ ደግሞ እግዚአብሔርን በጣም ቆንጆ ነች አቋም አላት በጣም የሆነ ትንሽዬ ነገር ላይ ደግሞ አቋም ያላቸው ሰዎች ላይፍ ላይ እንትን ናቸው ማስተካከል ያለብህን ነገር ነገርኩክ ቤቢ ኮይኑን ጀዳም ማን ወላሂ ወይ ቀሽቲ ሆማን ጅቲ ቤቢ ቲያ ባየን ሲጃለዳ love you too baby አረን ጄጋ ሆነቲ አረማስ ዱቀብዴ ዱግመት ሲጃለዳ baby ሲጃለዳ I love you ማኪዬ ቀሽቲ ቲያ love you ወደ ሴትነት ተቀየረ ማል ቀበሬ ጊዜ ያው ማኪዬ ያው ቀብሶ ረትላኩ በጅርቱ ታቴት በር ጋራ ጃላል ላይ ጋራ ላይፍ ከከለብል ትላሉ ቀበ ነው አዴምሳን ሱተ ጄቲኒን ኢስን በርሲሳ ፈከኛ ኢስኒን በርሲሳ ኦኬ በቃይም በረና ኦሮሞ ግርግሪ ዲሳቲ ያው ሱተ ሄደ ሲኒማ የተርቲ ዋቱ ጅራቹ ኢንሻአላህ አከ ሰባ ከበጀማ ሰባ ጃለተመቲ ፊዲያ ኢስን በርሲሳ خلاص ማሻአላህ አይ ግርግሪ ማን ይፍኑ ነው ግርግሪፍና ያ ማን ፊዲያቱ ማል ላል ዳብና ፊዲያቱ ምን ድሮ ዳበኒ ላልታን ጊዜሳ ማረቆ ቀብ ወጋሜ ሰላም ተከርኩ ዳገ ራቹ ደንጋር ጀረት ራቹ ጅራማ ለማፍናዱ ራቹ ራስ ወጥሩ ያ ሃሉባት አከዱበት በርባዳኒ አፋኑ ከተቴሳ ከቦባ ay yero agam jala fuda isa barsisu sinjechu kiyati mati keti jechu ummata oromo agam si ayin manni oromon yero fudata sinjechu dafi wiyati basic marakatan mal firakanu mati mal jechuda de ummanni oromo ijasa dugutisa mana kibeta ila maki namni himbeku male namni kasi jalatu bayetu jira kasi fudu hawu kasi wajin jirachuf ka hawu bayetu jira beta kala dabar wenji bebe hatakka jibbe nambeka yaada kiyasni hubatta yede yaada ya kanafu ibole jalala ke gangalacha jitu amma jalala keetin kamidama jiran kanafi damsa mal damsitaaf me enyu faan jalala kiya midama jiran dede qero kumata mallakamu jalala keetin midama jira duga fakeenyaaf lakkoomsa keessa seensigaadha fakeenyaaf me asumatti barreessa dhiirri as keessa jirtan warri maaki fuudhuudhaaf warra maaki hin jaalanne as keessa jira dubbadha atillee barre
Anu isaan keessa jira. Garuu harka kaasee jira. Akka harka onsa sabanansa. Ay, achi keessan ture anu garuu yaada kiyya kaasee jira. No, Isam, እኔ ግን ማለት ጥያቄ አለኝ ታውቃለህ እጆሌ የለ ሶሻል ሚዲያ ከነራ ወኛታ ጅር አመላል አከ ኢሳሚፋ ቀጁፋት ያማ እሳትና ጭድ ሆነዋል ወልደባ ጅረን ዋይ ከንክረት ለገ ይሄን ሄድበታ እሳትና ጭድ አማን ነገ ወንደን እንገን ከሰቲ ነንገልቺ ኖ አባ መናቀብ ማኪን Ana ila isinin beeytani malee an waan beekuufi abbaa manaa qabdi maakin. Nagaan tura bakka. Bye. Kootu eessa deemte bayin? So akka taphatti itti seentee maakin keessaa ba'uu rakkatte. Hafuuratti tuqutan. Akka taphatti waan kana seenteeti. Okay yaalleen kiyya naa deebi'ee jiraate ammaan daraachuu feetu mataan dhaabbadhu waan jiru wayi. Akkasti waan ta'e wayii gartee oofaa jiranii. Amma gartee ajandaan geema gartee jaalala feekaa kan maakii fi raachuu gidduu jiru akka goolabame kutaa lammaffaa isaa isiniif hin dhiyeessaa. Akkamitti akka goolabame maaltu akka jiru iccitii gartee mucaa kanaa wajjin duraan jirtu taraachuudhaa wajjin walitti dhufeenya isaaniitii fi waan takka ilaalchifnee akkasuma immoo eeda gartee sababaan isaan irratti wal dhabanii fi akkamitti mucaa kana ofirraa dhiibdee akka ofirraa baasuu qabdu waan takka dubbatamtee jira sanillee qaagoonee kutaa lammaffaa keessatti isiniif dhiyeessinaa geema maakii Noovembar guyyaa 26 bara 2022 guyyaa lama booda jechuudha yoo rabbi jee guyyaa saftii galgala akka lakkoofsa Itoophiyaadha sa'a afuritti hundi keessanuu irraan hafinaa miciyyoo tana jajjabeessaa obboleettiin teessan tun hedduu sagalee Oromoodhaaf taa'aa turte quba qabdanii hundi keessanuu akka ijoollummaa ishiidhaa ilaalina intala dhalaati jajjabeessuun bira dhaabbachuun teessan isiniin jaa qophii kana kanumaan goolabnaa gama kutaa lammaffaadha daqiiqaa muraasa booda takkaa'u sa'a takkaaf akkas booda isiniif dhiyeessina obsaan nu eeggadhaa isiniin jennaa nagaatti nuuf tura. Seera shugguxii cabsaa jirtanii seera xiyyaan qaccabuu as bira. An seera cabsaa hin jiru dhiifamoo wajjin an seera cabsaa hin jiru wallahi. An seera cabsaa hin jiru. Natti ilaallatin. Seera shugguxii eeggaa. Natti ilaallatin. Maakii bakka bahee isin jedhaa jiran uummanni keessee ajajaa jira bahee isin jedhaa jiranii yoo dandeette otoo nu baate maal jettu. Abshir. Naa danaa na kanaan ta'a.